Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii. Egaan akkuma waadaa isiniif galee ture torbee kana keessa paartii 49ffaa isiniin gadhiisa jedhee akkuma waadaa isiniif galee amma qormaanni bahiinsaa isinitti baay'ee dhiyaatee ragatee fi utuu odeeffannoo kanan dhaga'in qormaatatti akka isin hin deemneef jedhee viidiyoo kana isiniif hojjechaa jira. Viidiyoon kuni HIV in Pediatrics kan jedhu gaayidlaayinii 2023 irratti hundaa'ee baay'een ijoolleen keessaan gaafachaa wanta jirtanii fi odeeffannoo kana qalbiidhaan ilaalaa gaayidlaayinii kan kun barataa baay'ee bira gatii hin jirree fi gaaffii achirraati bakka tokkotti fuffunaanee gaaffii baay'ee waliin qabsiisee kunoo paartii 49ffaadhaan qabadde isiniif dhufeen jira. Egaan warrootni qormaata bahiinsaa amma qoramuuf jettan odeeffannoo kanatu hin dhaga'in gara qormaataa akka hin deemne isinii hubachiisuu barbaada. Gaaffii 10 isiniif qabadhee dhufee jira. Gaaffii sana waliin haa ilaallu. Nafaana tura kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatina. Gara barnoota keenyaatti. Toleegaan barattoota keenyaa kunoo walitti deebinee jirra. Egaan amma gaaffiidhaan qabneedha barnoota kan HIV in Pediatrics kan jedhu kana kan ilaallu. Kanaaf amma gaaffii tokkoffaa kana waliin ilaallu. Gaaffiin tokkoffaas akkas jedha. A pregnant woman who did not know her HIV status. A pregnant mother who did not know her HIV status gives birth and now seeks information on their recommended HIV test for her infant. Amma haadhi kun HIV qabaachuuf dhiisuu ishee of hin beektu. HIV status ishee hin beektu jechuun HIV qabdii moo hin qabdu of hin beektu jechuudha. Lalamtee hin beektu jechuudha. Now seeks information on the recommended HIV test for her infant. Recommended HIV test. HIV testiin daa'ima ishee barbaachisaa ta'e moo maalidha? Isheen garaatti baatti. Pregnant woman who did not know her HIV status give birth. Isheen garaatti baatte turte hin deesse garuu seerostaatiin ishee of hin beektu. Qabamoo hin qabu of hin beektu. Amma garuu odeeffannoo waa'ee daa'ima ishee HIV testiin daa'ima isheef ta'u kamidha? Daa'ima kan deesseetti amma. Kanaafuu laaboraatooriitti isa kamiidha kan nuti erginu? What the appropriate test to perform? Daa'imni kun reefu dhalatti gadi ta'e appropriate testiin isa kamidha? A rapid antibody test, HIV viral load test, DNA PCR test. Diin immoo no test is needed jedha. Mee tokko isaa ilaallu jedha kana afuran. Okay, HIV exposed infantiin tokko amma haadhi HIV serostatus ishee hin beekamu did not know her HIV status give birth jedha. Kanaafuu maalidha jechuun haadhi kun HIV serostatus ishee hin beekamu. HIV immoo daa'imni ilaalamuu barbaade isa kamiinidha laaboraatoorii kanatti ergitu jedha. Haadhi amma daa'imni kun kan isheen gochuu qabdu tokko jalqaba DNA PCR'dha. Innis torbee 4 hanga torbee 6 gidduutti kan hojjetamuu qabu. Daa'imni tokko exposed kan taatedha yoo ta'e jechuudha. Yoo daa'imni kun positive taate DNA PCR'dhaan ilaalamtee yoo daa'imni kun jalqaba DNA PCR'dha kan ilaalamu. DNA PCR jechuun inni molecular test kan ta'e genetic material kan HIV kan ilaalu jechuudha. Inni kun baay'ee filatamaadha. Jalqaba torbee 4 hanga 6 gidduutti torbeedha yaadadha. Erga daa'imni kun dhalate achi gidduutti kan ilaalamuu qabu. Sana booda yoo daa'imni kun positive ta'e daa'imni kun infected ta'eera jedhama. Daa'imni kun atattamaan ART kan jalqabu ta'a. ART isa kamidha? Gana gaaffii kana keessa jira gatteef gara dhumaa irratti isinitti hima. ART'n daa'ima kanaaf ajajamu isa kamidha kan jiru waliin ilaalla. Sana booda maalidha? ART erga daa'imni kun jalqabde booda DNA PCR kana confirm gochuudhaaf repeat gootee ammas ilaaluu qabdaa jedha. Seerri isaa akkasidha yoo daa'imni sun jalqaba irratti positive ta'e jechuudha. Yoo DNA PCR at 4 to 6 week ilaalamee daa'imni kun negative yoo ta'e immoo HIV'n hin argamne daa'ima kana keessatti hin argamne garuu daa'imni kun harma hodhaa jira ta'ee jennaan haadhi sun positive taatetti ta'ee jennaani hanga harma kana hodheetti carraan saaxilamuu qaba gati ta'eef ammasii hin hordofama. Daa'imni kun hordofame ammas erga torbee 4 hanga 6 gidduutti takka ilaalame booda ji'a 9ffaatti ammas deebi'ee DNA PCR'n ammas ilaalama jechuudha daa'ima kana. Ji'a 9ffaatti DNA PCR'n gaafa ilaalamu negatiiviidha ta'e jennaani daa'imni suni harma hodhaa hin jiru ta'e jennaan ji'a 9 gatteef harma hodhaa hin jiru ta'e jennaan carraan daa'imni kun HIVdhaan qabamuunsaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Kanaafuu nagaadha jechuudha. Garuu wanti beekamu tokkotu jira. Negatiivii yoo manni ta'e iyyuu antibody testiin amma
hin ajajama. Yoom ji'a 18tti antiboodii daa'imni kun ilaalamuu qaba. Yookaan immoo harma dhiisee torbee 12 yookaan immoo ji'a 3tti ammas deebi'ee teesta ta'uu qaba jechuudha. Antiboodii teestii jechuudha. Antiboodii teestii jechuun dhiiga keessaa yookaan immoo dhangala'aa qaama keessaatti akkaataatti ilaalamuu qaba. Isa ilaaluu jechuudha gaa amma antiboodii oomishame sana ilaaluu jechuudha. Kanaaf inni ji'a 18tti ta'uu yaadadha. Daa'imni sun harma hodhaa ture yoo dhaabe immoo torbee 12 yookaan immoo ji'a 3 boodadha kan nuti antiboodii teestii kana gochuu qabnu jechuudha. Yoo daa'imni ji'a 9ffaatti nuti beellamnee DNA PCR ilaallee daa'imni kun poozitiivii yoo inni ta'e immoo daa'imni kun infected ta'eera. HIV qaba gatii ta'e immediately ART jalqabsiisini. Sana booda ammas DNA PCR sana immoo repeat godhiti dhibee daa'imni kun qabaachuu confirm godhi. Kanaafuu jalqaba irratti kamidharee daa'ima isa kam ilaalamuu qabdi. Actually beekamaadha haadhi kunis ilaalamuu qabdi. Garuu hin beektu gatii ta'e daa'ima isa kamiinidha kanatti ilaaltu. Haadhi ilaalamuu qabdi. Qabaachuuf dhiisuun ishee beekamuu qaba. Daa'imni kun garuu Zero status ishee hin beekamu gatii ta'e did not know her HIV status, give birth and now seek information. Daa'ima ishee ilaalchisuu barbaadde gatii ta'e daa'ima ishee isa kamiinidha kanatti dura laaboraatoorii ishee gorsitu ni isa kamiina ilaalamtu. Rapid antibody test jedha. Antibody testiin daa'imni tokko dhalatee ji'a 18ttidha kan inni ilaalamuu qabu yookaan daa'imni sun harma hodhaa ture erga harma dhaabee booda 12 weekii boodadha kan inni ilaalamuu qabu yookaan immoo ji'a 3 boodadha jechuudha kan inni ilaalamuu qabu. 12 week after cessation of breastfeeding dha kan inni jedhu guideline jechuudha. Kanaaf rapid antibody testiin hin gorsamu jechuudha. Inni kun ji'a 18ttidha. Kanaafuu daa'imni dhalattee amma information si gaafachaa jirti gatii ta'ee fi kamiinidha kanatti gorsitu. Kanaafuu deebiin ta'u jechuudha. Innis HIV variant load jedha. Daa'imni kun qabamoo hin qabu maaliin barteedha kanatti variant load ergitu. Variant loadiin laaboraatooriitti kan inni ergamuu fi namni sun HIV qabaachuu erga bartee booda treatmentii irra jiratee jennaan treatmentiin sun bu'aa buusaa jiramoo bu'aa buusaa hin jiru seeraan fudhachaa jiramoo fudhachaa hin jiru diraagaa raansiin gadi bu'aadha ta'e jennaan variant loadiin ol ka'aa gadi ta'ee fi sana ilaaluuf jedhamee in ergama jechuudha. Malee lafa lafaatti nam tokkotu dhibee sana hin qabaatin CD4 erguun maaliifidha kan inni barbaachise. Kanaafuu variant loadii erguun maaliifidha kan inni barbaachisu HIV variant load test jedha. Kanaafuu jalqaba irratti isa otoo hin taane jalqaba qabaachuuf dhiisuu nama sanaatu qulqullaa'uu qaba. Kanaafuu deebiin ta'u jechuudha. Siin immoo maal jedha DNA PCR jedha. DNA PCR'n kan inni ilaalamu torbee 4 hanga torbee 6 gidduuttidha kan ilaalamu jedha akka guideline kaa'etti. Sana booda garuu kan deebite ilaalamtu daa'imni kun ji'a 9ffaa irrattidha. Ji'a 9ffaa irratti gaafa ilaalamtu negatiivii yookaan poozitiivii ta'uu dandeessi. Ji'a torbee 4ffaa hanga 6ffaa gidduu poozitiivii yookaan negatiivii ta'uu dandeessi. Akka amma isinitti himetti akka sana siikwensii jiruudha jechuudha. Akka algooriizimii taa'ee jiruttidha. Daa'imni tokko PCR ilaalamee poozitiivii yoo ta'e dhukkubsataadha daa'imni kun qabameera jechuudha. Immediately ART jalqabsiisi irra deebii immoo DNA PCR isaanis immoo confirm godhi. Yoo daa'imni kun negatiiviidha ta'e harma hodhaa jira ta'e jennaan hordofi afaan daa'ima sanaa madaa yoo qabaate fiixeen harmaa madaa yoo qabaate daa'imni kun exclusively breastfeed godhaan jiru yoo ta'e exclusively breastfeed jechuun daa'imni tokko bishaan yuutuu dhugin nyaata dabalataa kam yuutuu dhugin harma qofaa sa'aatii 24 keessatti si'a 8 hanga si'a 12 sa'aatii 24 keessatti hodha ta'e jennaan gaafa hoosistuu harma tokko keessaa fixee harma isa lammaffaatti ceeti taanaan sirriitti daa'ima kana harma qofaa laachaa fi jirti ta'e jennaan carraan daa'imni kun saaxilamuun isaa gadi bu'aadha. Garuu nyaatni dabalataa gidduudhaan daa'imaaf hin kennama taanaan carraa dhibee kanaan saaxilamuu hin qabaata gati ta'ee fi daa'ima kana hordofi ituma daa'ima kana hordoftu ji'a 9ffaatti immoo deebii beellamiiti ji'a 9ffaatti gaafa daa'imni kun dhufu negatiivii yookaan poozitiivii ta'e riizaltiin isaa gaafa ilaalameeru daa'imni kun negatiivii ta'eera taanaan carraan dhibee saaxilamuu daa'ima kanaa baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf irra deebiitii ji'a 18ffaatti immoo antiboodii teesti ilaali. Ji'a 18ffaatti yookaan harma dhiisee torbee 12tti yoo ji'a 9ffaatti beellamtee inni duraan torbee 4 torbee 6 keessatti negatiivii ta'e ture sun deebi'ee immoo poozitiivii ta'e taanaan daa'imni kun HIV qaba gatii ta'ee fi qoricha HIV ART jalqabu qaba. Konfirma gochuudhaaf immoo DNA PCR ammumarra deebiitii ilaali. Garuu ART jalqabu qaba daa'imni kun poozitiivii ta'eera taanaan jechuudha. Kanaafuu deebiinsa maalidha jechuudha? DNA PCR dha jechuudha. Deebiinsa Cdha jechuudha. Gaaffii lammaffaatti ce'ana faana tura. Subscribe gochuu garuu hin dagatina. Gaaffii lammaffaas akkas jedha. 72 how old infant
our infant is brought to clinic by her mother who is living with HIV. Haadhi kun egaa HIV kan qabdudha. Daa'ima ishee sa'aatii 72 baattee mana yaalaa dhufte. Haadhi kun HIV dhukkubsatti jira. Who is living with HIV/AIDS. The healthcare provider is discussing the initiation of cotrimoxazole preventive therapy. Amma egaa ogeessonni fayyaa cotrimoxazole kana daa'ima kana kennuufi mari'achaa jiruudha. When should cotrimoxazole preventive therapy be started for this infant? Yoomidha egaa daa'imni kun cotrimoxazole preventive therapy kana yoomidha daa'imni kun kan inni eegaluu qabu. Egaan warri qormaatatti deemuuf jettan please qalbiidhaan ilaala. Cotrimoxazole preventive therapy kuni gabaajee CPT jedhamuunidha kan inni beekamu. Cotrimoxazole preventive therapy jedhamedha kan inni beekamu. Daa'imni tokko exposed dha taanaan HIV exposed dha ta'e jennaani. Cotrimoxazole kuni dhibee PCP jedhamu pneumocystis pneumonia kan jedhamu daa'imarraa ittisa gatii ta'ee fi carraa daa'imni kanaan qabamu gadi hir'isa gatii ta'ee fi haa kennamuu fi cotrimoxazole all HIV exposed infantiif akka inni kennamudha kan guideline recommend godhu. Innis immoo torbee 6 ol torbee 6 boodadha kan inni kennamu qabu jechuudha. 6 weeks of age jirra kee kennamuu fi qaba jechuudha daa'ima kanaa fi hamma yoomitti immoo kan inni kennamuu qabu daa'imni kun exposed ta'e malee confirm hin taane gatii ta'ee fi confirm jechuun qaba daa'imni kun hanga jedhamutti cotrimoxazole kana itti fufuu qaba jechuudha daa'imni kun torbee 6 kaase. Kanaaf cotrimoxazole kun kan inni fudhatamu daa'imni exposed ta'e kun kan inni fudhachuu qabu cotrimoxazole hanga HIV hin qabu. HIV daa'imni kun hin qabu hamma jedhamutti cotrimoxazole kana itti fufuu qaba jira. Cotrimoxazole kun immoo doozii ittiin ajajamu qaba. Akka immoo gaafiin doozii hin gaafatamtu jedheen eegu. Kanaaf garuu cotrimoxazole torbee 6 boodadha kan inni kennamu jechuudha akka guideline 20-23tti. Kanaaf akkasitti qabadha. Kun immoo maal ittisuufidha? Maal reduce godha? PCP pneumocystis pneumonia ittisuufidha jechuudha. Qorichi kun kan inni kennamu daa'ima exposed taate jechuun haadha HIV qabdurraati daa'imni kan dhalate jechuudha. Garuu daa'imni sun qabaa hin qabu addan baane. DNA PCR antibody kanuma ganaa ture ilaalama silumayyuu DNA PCR dhaanis adda hin baane yoo ta'e daa'imni kun garuu exposed ta'aadha. Kanaaf daa'imni kun maal jalqabu qaba jechuudha? Cotrimoxazole jalqabu qaba. Kanaafuu at birth jedha lakki at 4 weeks jedha lakki at 6 weekidha jechuudha kan daa'imni kun jalqabu qabu. Kanaafi torbee 6ttidha daa'imni kun cotrimoxazole kan inni jalqabu qabu jechuudha. Nafaan tura ammas gaaffii sadaffaatti jira. Gaaffiin sadaffaan immoo kunooti akkas jedha. A 28-year-old mother has a 4-week baby on exclusive breastfeeding. The mother is reactive to HIV antibody test. The mother is reactive. The baby also tested for HIV test status and the result is positive antibody test. But DNA PCR is negative. Which of the following is best classification of this neonate? Inni kuni akkuma jirutti IMNS irra jira. Mee isinitti agarsiisa. Ilaala. Maal jira akkuma amma scenario ammaatti kan inni jedhu jedha. A 28-year-old mother has a 4-week baby on exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding. Harma qofaadha kan ishee laachaaf jirtu. The mother is reactive to HIV antibody. Amma haadhi sun antibody maal jedha young infant HIV DNA positive PCR positive HIV infected enna dabalatamu ishee kana kallisa young infant HIV antibody positive HIV exposed. Amaga maal jira the baby also tested for HIV status and the result is positive antibody tested. Antibody testi daa'imni kun positive dha. Kanaafuu probability HIV exposed ta'uu qaba jechuudha deebiin kun. Kanaaf maal jira young infant HIV antibody is positive tokko arganneerra sirriidha daa'imnis positive antibody. Mother HIV positive sirriidha haadhis positive dha. Scenaariyoonis positive jira. In the young infant DNA PCR unknown. DNA PCR is maal jedha negative jedha. Or as bukkee mogadi siqee mother positive and the young infant PCR negative jedha. Haadhi positive taate DNA PCR negative yoo ta'e yookaan immoo daa'imni antibody positive yoo ta'e. So which of the following is the best classification of this neonate jedha gati ta'ee fi daa'imni sun maal keessattidha kan inni ramadamu jechuudha. HIV exposed jalattidha kan inni ramadamu jechuudha. Kanaafuu
deebiin gaaffii keenya amma maal ta'a jechuudha? HIV exposed ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa Eedha. HIV status unknown kan nuti jennu mother and young infant not tested lamaan isaanii hin ilaalamne yoo ta'e, haadhi hin ilaalamne, daa'imni hin ilaalamne yoo ta'e maal jenna? HIV status unknown jenna. Siin immoo maal jedha? HIV infection unlikely kan nuti jennu mother or young infant HIV antibody negative yoo isaan ta'anii yookaan immoo mother HIV positive taate infant DNA PCR negative yoo ta'e not breastfeeding harma hoosisaa hin jirtu yoo ta'e maal jennaani? HIV infection unlikely jenna. HIV infected kan nuti jennu garuu daa'imni sun HIV qaba kan nuti jennu garuu maal irratti hundoofnedha jedha akka guideline hin jedhutti DNA PCR irratti hundoofne. DNA PCR daa'imni sun positive dha jedhamnaan HIV infected hin dagatina. Kun qormaatarraa baay'ee eegama kun waan nama isinitti hime jechuudha. Baay'ee eegama gati ta'eef ishee kana dagatinaan isiniin jira. Gara gaaffii afuraffaatti ceenu na faana tura. Gaaffii kanas ilaalame. Gaaffiin kun baay'ee qalbiidhaan ilaaluu isin gaafata akka isin hin dogoggorsiine laa. Deebiinsaa yoo MNSI HIV infected, HIV exposed, HIV status unknown, HIV infection unlikely warroota afuran sana classification sana sirriitti sammuu keessaniitu taanaani baay'ee salphaadha kun. Garuu wanta nama dogoggorsutu wayii qaba qalbiidhaan ilaala. Maal jedha? Which one of the following is priority nursing intervention for HIV exposed neonatal? Priority kenniteefi kanati daa'ima HIV saaxilame kan haadhi sun HIV positive taate DNA PCR daa'imni kun immoo negative yoo inni ta'e yookaan unknown yoo inni ta'e jechuudha. Daa'imni kun immoo harma hodhaa yoo jiraate jechuudha. HIV exposed kan nuti jennu akkuma sila definition isa jalqabaa fi sadaffaa irratti ilaalletti jechuudha. Kanaafuu ati maalidha kanatti goottuu fi eeni maal jedha? Give cotrimoxazole from 5 weeks jedha. Cotrimoxazoliin torbee 5 kaasee kennamu otoo hin taane torbee 6 kaaseedha kan inni kennamu. Kanaafuu deebiin ta'u. B give cotrimoxazole from 4 weeks jedha. Torbee 6 gati ta'ee fi 4 week miti. Kanaafuu B'nis deebiin ta'u jechuudha. Siin immoo maal jedha? Assess feeding and counsel jedha. Assess feeding harma hoosisaa jirti moo hoosisaa hin jirtu sanas gaafadhuuni. Assess feeding and counsel sanarratti gorsiini. Counselingiin as bukkeetti ishee barbaachisu moo maalidha? Haadha sana harmi ishee yoo madaa'e afaan daa'ima sanaa yoo madaa'e nyaata dabalataa gidduutti itu harma hoosistuun kenniteef yoo ta'e daa'imni kun diarrheal disease adda addaa yoo saaxilame carraan dhibee kanaaf deebi'ee saaxilamuu hin qaban jiraata gatii fi nyaata irratti assess feeding and counseling ishee jettu dagatina. Kun qormaata yeroo darbeedhaa kan fudhatamedha baay'ee wantoota nuti ilaalaa jirru jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa C ta'a jechuudha. Diin immoo maal jedha? Link only neonate to ART cleaning and start ART jedha. ART kanatti jalqabsiisuu dandeessu HIV infected dha malee HIV exposed miti. HIV infected jechuun HIV qabateeraanii jechuudha. HIV exposed jechuun immoo gana faalameedha garuu carraa saaxilamuu guddaa qaba garuu daa'imni kun yookaan positive ta'a yookaan negative ta'a. Lamaan keessaa garuu tokkodha. HIV infected jechuun garuu saaxilameera positive dha daa'imni kun jechuudha. Kanaafuu HIV infectedini ART clinic'itti refer ta'uu qaba yookaan link ta'uu qaba immediately akka ART dafee initiate ta'uuf jechuudha. HIV exposed garuu miti ART maaf jalqabsiista daa'imni kun exposed ta'e malee infected hin taane. Kanaafuu diin deebiin ta'uu deebiinsaa maalidha jechuudha? Siidha jechuudha. Gaaffii itti aanutti ceenu na faana tura. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan garuu callistanii kan dhaggeeffachaa jirtu subscribe cuqaasa. Gaaffiin itti aanu immoo qorichadha kan inni gaafatu akkas jedha. Which is the recommended ART yookaan immoo antiretroviral prophylaxis for HIV exposed infant? Akka guideline 2023 jedhutti high risk enhanced postnatal prophylaxis ni daa'imman HIV exposed ta'an hundumaa fi HIV exposed infant hundumaa fi kennamu jedha. HIV exposed fi jechuudha. Maal jedha? Zidovudin only for 6 weeks dha. B nevirapine and zidovudin for 6 weeks dha. Nevirapine only for 12 weeks dha. Abacavir 3TC and DOTG akkas jedha. Amma daa'imni kun infected kan taate miti exposed kan taatedha. Kanaafuu maalidha guideline kan jedhu all HIV exposed infant as high risk
enhanced postnatal prophylaxis is recommended jedha for all HIV exposed infants. Kanaaf combinationiin qorichaa kennamu maalidha? Nevirapinii fi Zeduvudinii torbee ja'aafidha. Torbee ja'aaf gaafa jennu gaa nevirapin prophylaxisiin torbee ja'a kan biraaf jechuun Zeduvudinii torbee ja'aaf nevirapinii garuu itti fufiinsaan torbee 12fidha kan inni kennamu jechuudha. For all HIV exposed infant irrespective of the risk jedha. Kanaaf daa'imni kun Zeduvudinii torbee ja'aaf fudhatti duukaama nevirapinii torbee 12f. Kanaafuu torbee ja'a qofaasaa nevirapinii fudhatama jechuudha. Kanaafuu as keessaa deebii kan ta'u Zeduvudin only for 6 weeks only hin ta'u nevirapin plus AZT yookaan Zeduvudin for 6 weeks dha hin ta'a nevirapin only jedha only ishee jettu kuffise Bakavirii warroonni kun immoo miti isaan exposed miti infected fidha kan isaan kennamanii isaan immoo eenyufaadha kana ilaalla isaanis HIV infected kan ta'an immoo qoricha isa kamiin fudhatu kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha. Nevirapinii Zeduvudinii torbee ja'aaf garuu as bukkeetti wanta tokko isinitti himuu barbaada innis maalidha nevirapiniin kan inni kennamuu fi 12 weekiifidha torbee 12fidha. Zeduvudiniin immoo kan inni kennamuu fi for 6 weekidha. 6 weekidha kan dagatina kanaafuu Zeduvudin for 6 week nevirapin for 12 week qormaatarratti wal jala daddabarsee fiduu danda'a gati ta'ee fi kan filannoo keessaatti kuffisnee fi only gati jedhuu fi only miti wal faanadha kan inni kennamuuf jechuudha. Prophylaxisiidha siraapiidhaanidha kan inni kennamuuf within 1 hour of birth jedha erga daa'imni kun dhalatte sa'a tokko keessatti nevirapinii fi Zeduvudinii daa'imni kun jalqabuu qabdi. HIV exposed infantidha taanaan haadhi sun HIV dhukkubsatti ta'e jennaan calliseen ilaaltu kana sirriitti sa'aatii tokko keessatti dhalattee daftee eegaluu qabdi jechuudha. Hayyee gaaffiin itti aanus kanuma irratti kan fuuleffatudha. Gara sanatti tajeenu ammas na faana tura. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. A pediatrics patient aged 6 years weighing 18 kg is diagnosed with HIV. What the preferred first line regimen for this patient? A. ABC plus 3TC plus EFV gabaajee kana kanan dura isinitti meera. Abacavir, Lamivudin, Efavirenz isinin jedheera. TDF, Tenofovir, Disproxazil, Fumarate, 3TC, Lamivudin, DOTG, Dolutegravir, Zeduvudin, Lamivudin, Lopinavir, Abacavir, Lamivudin, Dolutegravir. As keessaatti egaa daa'imni kun kiiloon ishee yookaan kiiloon daa'ima kanaa 18dha. Umuriin daa'ima kanaa immoo waggaa 10dha. Kanaafuu ART isa kamidha kan gorsamu nama kanaaf? Akka gaayidlaayiniin jedhutti gaayidlaayiniin 2023 jedhutti isa kamidha? Dhaggeeffadhaa sirriitti. Daa'imni tokko torbee 4 ol ta'e akkasumas waggaa 10 gadi ta'e ulfaatinni daa'ima sanaa kiiloo 3 isaa ol yoo ta'e garuu kiiloo 20 gadi yoo ta'e first line drugiin kan guideline 2023 jedhu maalidha? ABC, A, BC, 3TC fi DTG dha kan ni gorsamu jechuudha. Kanaafuu qoricha kana sadan filannoo keessaa dhaqnee barbaadna jechuudha. ABC, 3TC fi DTG dha jechuudha. Kan daa'ima yookaan waggaa 10 gadi akkasumas kiiloon daa'imaa waggaa kiiloo 3 isaa ol ta'e garuu kiiloo 20 gadi ta'e daa'imni kun kiiloon isaa 18dha. Umuriin isaa waggaa 6dha. Waggaa 10 gadiif daa'ima torbee 4 oliif qoricha ajajamu ABC. Kanaafuu deebiin isaa kana ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Ayyee gara gaaffii itti aanutti tajeenu na faana tura. Eshi gaaffiin itti aanus kanuma irratti kan fuuleffatudha akkas jedhanis. Energy in the PMTCT unit has prepared a nursing care plan to provide holistic care to HIV exposed infant. HIV exposed dhagaa haalatu HIV qaba daa'imni sun HIV qabdi hin jedhamne garuu haadhi sun HIV qabdi daa'imni haadha HIV irraa qabdu dhalattee criteria siraadhaan HIV exposed taate jechuun qabdi hin jedhamne garuu gana ilaalamaa kan deemtu wayii qabdi jechuudha. Akkuma algoritmii sila haasofnetti. Amma gaa a mother planned to stop breastfeeding today following the advice from the nursing sabuma gorsiteeni harma yoo horsiste akkasidha jettee gaafa ogeessi fayyaa yookaan nursiin sun
gorsuun yookaan gorsituuni harma hoosisuu nan dhaaba daa'ima koo jette. Planned to stop breastfeeding amma karoorsite bakka harma hoosisuu nan dhaaba jette. On the following up visit schedule, the nurse planned to do rapid antibody test. Amma rapid antibody testiitu ajajameeraafi jechuun ilaalamuu qabdi rapid antibody test jechuudha daa'imni kun. Harma hoosisaa turte harma dhaabdeetti qaba. When the best time to do the antibody test in this case scenario? The best time sa'aatiin baay'ee gaariidha jedhamu daa'imni kun antibody test itti ilaalamuu qabdu yoomidha? At 12 weeks, at birth, at 6 weeks, at 10 weeks jedha. Kuni maalidha? Haadhi kun harma hoosisaa turte dhaabdee ani HIV daa'ima koo ilaalchisuun barbaada jette. Kanaafuu akkuma sila algoritmiin sila isinitti metti gara jalqabaa irratti isiniif kaasee turetti haadhi tokko yoo daa'imni tokko torbee 4 hanga 6 gidduutti PCR ilaalama, DNA PCR ilaalama. Daa'imni sun positiividha ta'e jennaan qabda jedhamee infectedidha qoricha jalqaba. Yoo negatiividha ta'e daa'imni sun ammayyuu harma hodha ta'e hordofama sana booda ji'a 6 irratti deebi'ee ilaalama si'a lammaffaa. Inni jalqabaa garuu torbee 4 hanga torbee 6 gidduutti ilaalama. Lammaffaan ji'a 9 irratti ilaalama. Yoo negatiivii ta'e harma hodhaan jiru ta'e jennaani antibody test ilaalama. Yoo ture jechuudha torbee 18 jaaminni ji'a 18ffaatti antibody test ilaalama. Yoo ji'a 9ffaatti ati beellamtee DNA PCR immoo positive ta'e daa'imni sun HIV qaba gatii ta'ee fi heerritti jalqabsiista. Garuu DNA PCR immoo repeat gochuun dirqama confirm gochuu fi jedhee akkuma saniif kaasee ture. Daa'imni sun harma hodhaa ture harma dhaabeera taanaan. After cessation of breastfeeding torbee meeqaffaarratti kan ilaalamu jenne torbee 12 jenne. Kanaafuu deebiin maal taare? At 12 weekii ta'a. Sababiin isaa maaliif? When the best time to do the antibody test. Antibody testing kan inni ta'u torbee 12 erga harma dhaabee boodadha. Amma daa'imni kun haadhatu maal jette? Asbukkee laasbukkee dubbiin cimtuun asbukkeedhaan kan isheen jirtu. Dubbii cimtuun laasbukkee kan nama dogoggorsiitu barata baay'ee kan dogoggorsiitu lashee kanadha. Amma filannoo keessa baay'ee ji'a 18 kan jedhu jiraatiti barataan ji'a 18 18 months jedhu akka ni filatu itti namana. Sababiin isaa seenaariyoo bukkeedhaatti ijoo dubbii kan taate tokkotu jira ishee qalbiidhaan hin ilaaliin hafteetta ta'e jennaan ji'a 18 filachuu dandeessa. Isheen ijoon dubbii sunis maaliidha? A mother plan to stop breastfeeding. Harma hoosisuu dhaabdee hammam boodadha kan ishee daa'imni kun ilaalamuu qabu. Torbee 12 kanaafuu deeminsaa eedha jechuudha. Gaaffii itti aanutti ceenu nafaana tura. Gaaffii ishee dhumaa kana gaaffii paartii 48ffaarraa haftee wayiidha. Gaaffii ittiin gatiin tolteef isiniif qabadee dhufe gaaffii ishee dhumaadha. Garuu akkuma isin barsiise dhuma viidiyoo keenyaatti immoo kuiziin jira gatitee fi hanga dhumaatti na dhaggeeffachaa jirtu jedhee yaada. Gaaffii inni dhumaa kun ilaa akkas jedha. What would be the primary reason to stop post-exposure prophylaxis if the healthcare worker test is positive jedha. Sababni ati ogeessa fayyaa expose ta'e tokko isa gaafa laabii ilaalamu ofiisaa fiiktii gaafa ilaalamu yookaan immoo HIV testii gaafa ta'u positive nama ta'e dhukkubsataan jalqaba waraane limmeen sun deebi'ee isa waraane ati post-exposure prophylaxis eegalsiisuuf jettee ogeessumti fayyaa sun positive gaafa inni ta'u kanati post-exposure prophylaxis dhaabsistuuf sababni maalidha? Risk of resistance dha. Kanatti qoricha post-exposure prophylaxis akka inni hin fudhanne taasistuuf lakki resistansiif miti. B. Post-exposure prophylaxis is ineffective. Sirriidha. Is ineffective. Post-exposure prophylaxis yoo ta'an taane ART first line drugidha kan inni fudhachuu qabu. First line regimen jedhee kan taa'e sana isadha kan fudhachuu qabu malee post exposure prophylaxis jedhamanii qoricha taa'an warra sana miti jechuudha kan namni kun fudhachuu qabu. Kanaafuu deebiin B ta'uu danda'a jechuudha. C immoo ilaallu post exposure prophylaxis has side effects jedha. Side effect gatiin inni qabu miti kanatti hin fudhattu jettuun. D immoo to increase the dose lakki deebiinsaa kanaaf maalidha jechuudha. Post exposure prophylaxis is ineffective. Deebiinsaa kanadha. Hayyee barattoota keenya kan hangammaatti dhaggeeffattan paartii 49ffaa kan pediatrics HIV yookaan immoo HIV in pediatrics jedhu irratti kan fuuleeffatu ture. Baay'ee irraa barattaniitu
abdii guddaan qaba. Warra barataniitu jedheen yaada. Qormaataafis hedduu sin fayyada. Qormaata keessumaatii kanneen amma qoramuuf jechaa jirtan. Kanaafidha viidiyoo kana dabee kanan isiniif hojjechuu barbaade. Ammas kanan waadaa isinii galuu barbaadu. Ammuma torbee kana keessatti ammas mock examii kan narsii haa ta'u kan ejjoo qormaaticha akkuma argadheen viidiyoo isiniifin hojjedha. Ammasii mock examii baay'ee iddoo barbaachisaadha jedhamu yaade isiniifin hojjedha. Egaan dhuma viidiyoo keenyaa kanarratti immoo viidiyoo gaaffiin isin gaafadhu tokkotu jira. Gaaffiin suni gaaffiin irra darbee wayiidhaa isiniin hojjettu jedhee maal jettu? Question number 1 jettanii deebiitti nu baastu. Gaaffii tokkoffaadha kun. Question number 1 mute godhaati. Gaaffiin tokkoffaa a mother living with HIV presented to ART clinic seeking guidance on breastfeeding. Her infant had tested negative for HIV via DNA PCR test. What the most important counseling point for the mother regarding breastfeeding jedha. A. Stop breastfeeding immediately if there is any suspicion of HIV. B. Continue breastfeeding regardless of the infant's PCR result. C. Only breastfeed in the morning. D. Use formula exclusive at all time. Kanaaf as keessaati deebiin kamiin ta'a jettanii yaadduuf question number 1 jedhaati deebiin barreessa. Gaaffii tokkoon isinii dabala. Gaaffiin lammaffaan immoo kunoo isa kanadha. Question number 2 jedhaati koomantii jalatti nu barreessa. Kun immoo baay'ee salphaadha. A 14-year-old mother who was on PMTCT program came with her 45-day-old baby for routine vaccination. The mother asked the nurse about how she is going to feed her baby. What the most appropriate counseling to be given to this mother? A. Exclusive breastfeeding for 6 months. B. Exclusive cow's milk feeding for 6 months. C. Exclusive formula feeding for 6 months. D. Expressed heat treated breast milk for 6 months. Kana keessaati deebiin isa kam ta'a laata? Kanaaf question number 2 jedhaati koomantii jalatti nu barreessa. Galatoomaa. Egaan paartii 50ffaadhaan deebinee wal agarraa. Kanan gammaatti dhaggeeffattan barnoota keenyaaf 49 ture. Galatoomaa waan hanga dhumaatti nu dhaggeeffattaniif kan YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Garee keessatti share godhaa. Hamilee godhannee viidiyoo dafnee akkasiniif hojjennuuf. Galatoomaa nagaan turaa. Yeroo milkii qabaadhaa. Turtii gaarii.